siyaasaa waan kana hojjechuu irratti Jeneraal Haayiluu Gonfaa ittiin gorsa pireezidentiiti. Magaalaan Amboo magaalaa seenaadhaanis seeraanis abbaa jijjiirumsaa fi abbaa qabsoo kanaa abbaa sirna kanaa taate. Konferensii kanarratti argamuun hawaasa kan mariisan pirezidaantii ittaanaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii uummanni Amboo uummata goota harka duwwaan taankii fuuldura dhaabachuun qabsaa'ee jijjiirama akka biyyaatti dhufeef ka'umsa ta'e olola miidiyaa hawaasummaan hirraafamu jedhani. Iccitiin keessoo mootummaa guutummaatti harka Jawaar jirti. Haga odeeffannoo ministeera muummeetti Jawaar guutuu dookumantiidhaan qaba. Mootummaan kunis akkuma mootummaa wayyaanee sadarkaa kufuu bira jira beek. Kufuudhaaf ammoo asxaawwan hedduu agarsiisuu jira mootummaan inni amma jiru kuni waan ajaa'ibaa argu jirra. Jawaariif manni wayita ragaa ba'u agarree magaalaa Ambootti mootummaan Jawaariif ragaa bahee namoota uummata dararan to'achaa jira. Magaalaa Shaashamanneetti sanuma. Ashama akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Voice of Oromiyaa bakka jirtanitti ragaan keenya isin dhaqqabu jenna. Deebinee dhufnee jirra. Ajandaa guddaan deebinee kanneen YouTube kanaaf haaroo taatan subscribe godhaa. Akkasumas ammoo warri subscribe gootan mallattoo bilbilaa subscribe cinaa jirtu san banadhaa yookaan notification kallattiidhaan odeeffannoon gadhiifnu akka isin bira ga'u banaa isiniin jechuu barbaada. Har'a ammoo dhimma jabaa ajandaa ijoo dubbii ta'ee fi dhaabbachuu didee irratti yaada keenya laachuuf dhufne. Ajandaan kunis waa'ee Faarsee Bulaaf Jawaar Mohaammed qofaatii mootummaa kanaati. Egaa erga dhiyoo magaalaa Ambootti gareen maafiyaa saaxilamee gareen maafiyaa kun kutaalee Oromiyaa guutuu keessatti akka ijaarame ibsaa turre isin biraanis odeeffannoo gahaa turre. Dhuguma kutaan Oromiyaa gareen maafiyaa 220 jedhamu kan uummata saamu, kan uummata ajjeesu, kan uummata bakka jiraatanii jireenya dhoorku akkuma dhagaa turtan magaalaa Amboo keessatti gareen kun ijaaramee uummata dararaa turuu mootummaan amanee gareewwan san amma to'achuu eegalee jira. Baay'ee kan nama gaddisiisu garee san kan ijaare mootummaa turanii qaamota mootummaatiin deeggaramanii ijaaramanii garuu boodarra gareen kun gama Jawaar Mohammediin saaxilamee Jawaar iccitii garee tana guutuu waan isaan hojjetan viidiyoo waliin deeggaree maxxansuu hordofee mootummaan deebi'ee garee tana keessa harka hin qabu jechuudhaan haalee garee san to'achaa jira. Namoota baay'eetu hidhamee hoogganaa garee sanaa Kaasaayee dabalatee namoonni miseensa isaa turan kan yakka irratti hirmaatan hidhamanii jiru magaalaa Ambootti jechuudha. Garee sanaan wal qabatee ammallee kutaalee biraa keessas gareen akkasitti ijaaraman uummata dararaa akka jiran viidiyoo fi ragaaleen suur-sagalee bahu itti fufaniiru jechuudha. Kanaan wal qabatee mootummaan rifaatuu guddaa keessatti argama. Mee waa'ee garee maafiyaatiin wal qabatee Jawaar mootummaa kana akkamitti qabee jira? Jawaar erga dhimma kanaan wal qabatee karaa argatee mootummaa kanaas akkuma mootummaa wayyaanee kuffisuu irratti argama. Diigaminsi mootummaa kanaa ifatti mul'achaa jira. Gareen Faarsee Bulaa lafa fudhatee haqa uummata awwaalaa ture amma ofiifuu guutuun iccitii isaanii bahaa jira. Sanbira darbee gareewwan kun rifaatuu hamaa keessatti argamanii dadhabbiin Jawaar akkamiin bu'aa godhachaa jira waan jiru immoo boodarra bal'inaa ilaalla. Jalqaba irratti mootummaan kun akkuma wayyaanee kufuu irratti argama. Sababa malee dubbii tana hin jenne erga gareen maafiyaa ijaaramee waggoota dabre uummata ajjeesaa dararaa ture booda gareen tun amma kan iccitiin isaa baate gareen tun iccitiin isaa bahuu hordofee Jawaar garee tana iccitii isaa guutummaa saaxiluu hordofee mootummichi baay'ee rakkachaa jira. Kufaatii jala ga'us ifa agarsiisaa jira. Fakkeenyaaf Jawaar erga waan kana jalqabe keessumaa garee maafiyaa tana iccitii isaanii baasuu jalqabe torbaan lama amma guute torbaan lama keessatti mootummaan gara seenu wallaalee jira. Kanaaf asxaawwan jiran keessaa tokko imala guyyaa kaleessa magaalaa Ambootti qondaaltonni mootummaa olaanoon taasisanidha. Guyyaa garee tana Jawaar baasuu eegalee warri mootummaa gareen tun akka Amboo hin jirretti ibsaa turan. Haa ta'u malee Jawaar gareewwan kun akka jiran ragaan deeggaree viidiyoodhaan iccitii waan isaan raawwachaa turan guutuu saaxile. Gaafa kana maal godhanii mootummaan ni amane gareen tun akka Ambootti ijaaramtee uummata dararaa turte maafiyaan uummata rakkisaa turte amanee fudhate. Gareen tun to'atamuu qabdi jee Jawaar. Garee tana to'achuu dhiisanii tuffatanii bira taa'anii ilaalan. Jawaar iccitii isaaniitti fufee viidiyoolee takka takkaan gagguuruu eegale sana booda garichi ijoo miidiyaa hawaasaa ta'ee magaalaan Amboo shororkaa bara wayyaanee sanitti deebi'uu eegaltee jechuudha. Sana booda mootummaan rifatee hatattamaan garicha haga magaalaa Finfinnee jala deemee to'ate. Garicha to'atee nafne mootummaan. Waa'een garee maafiyaa magaalaa Ambootii keemma magaalaa Adaamaa, Shaashamannee, Harargee bakkoota hunda wal ga'u jira. Kanaan wal qabatee bakki duraanuu qabsoo irraa eegaltu Amboodha. Mootummaan bakki sodaatus Amboodha takka. Sirna wayyaanee kuffisuu keessatti Amboon gahee olaanaa qaba. Kaleessa pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa itti aanaa isaanii Awwaluu Abdii gara Ambootti erganii jechuudha. Awwaluu Abdii sababa malee Amboo hin deemne achi dhaqanii uummata amansiisuudhaaf
wanti takkallee naan bokka hin jirreetti fakkeessuudhaaf ture. Akkasumas ammoo miidiyaaleen achi dhaqanii akka waanuma hin jirreetti akka gabaasaniif Awwaluu Abdiifaan Amboo deemanii uummata sossobaa oolan. As viidiyoo OBN gubbaa deemtanii ilaaluu dandeessu. OBN gubbaatti Awwaluun haasawaa taasisee maal jaa wanti amma Amboodhaan wal qabatee deemaa jiru lola sobaati. Akkasumas ammoo Amboo maan jiranii gareewwan yakka raawwatan yoo jiraataniyyuu gareewwan sun mootummaan to'ateera. Akkasumas ammoo nuti Amboo ni worki goona. Amma Amboo waggaa jaadura ni worki goona jaanii nu soban. Amboo dachee hamtuu dachee waraanaa dachee garee maafiyaatti warri deebise waggaa jaamoo torba booda arraas maal nuun jaanii Amboo ni worki goonaa jaanii lafa kaan. Amboo maaliif amma dura ni worki hin godhin? Maaliif lafa waraanaa godhan? Maaliif lafa garee maafiyaa godhan? Awwaluu Abdiin maqalee uummata sossobuudhaaf itti ture. Ni yaadattu yoo ta'e kun kufaatii mootummaa wayyaaneetiin wal fakkaata. Wayyaaneen gaafa kufuu jala geessu OBN, EBC fi faanaa dabalatee akkasuma miidiyaaleen Oromiyaa keessa deemanii diraamaa dalagaa turan. Gaafa uummanni isaanii rakkee wayyaaneen maal goote akka waan Oromiyaan qonna ajaa'ibaa keessa jirtu OBN maaliif miidiyaa boqqolloo jedhame. Gaafa sana diraamaa ittiin dalagaa turte jechuun wayyaaneen. Har'allee OBN fudhatanii Awwaluu Abdiifaan akkuma bora wayyaanee san uummata sossobuudhaaf walgahii teessaa olan kaleessa manguddoota walitti qabanii Amboo keessa akkuma hin jirretti wanti amma miidiyaa hawaasaa tana deemaa jiru mootummaa diiguudhaa fi mootummaa miidiyaadhaan diigamu hin jiru jaan. Nasi mootummaa wacaafaadhaan diigamu hin jiru nuun jettee turte wayyaaneen illee gaafa kaan. Dhumarra garuu wayyaaneen nu diigamte. Pirezidaantii Ittaanaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii uummanni Amboo uummata goota harka duwwaan taankii fuuldura dhaabachuun qabsaa'ee jijjiirama akka biyyaatti dhufeef ka'umsa ta'e olola miidiyaa hawaasummaan hin raafamu jedhani. Mootummaan kunis amma akkasuma eegalee jechuudha. Gaafa iccitii mootummaa guutuu gaddiigamuu eegalu kufaatiin isaa jala dhiyaatan kun miidiyaadhaan deemanii pirezidaantoonni uummata sossobuu irratti argamu jechuudha. Kun kufaatii wayyaanee sanaan wal fakkaata. Garuu mootummaan kun haguma mootummaa wayyaanee sanuu waan ture hin fakkaatu jechuudha. Kana qofaa miti. Mootummaan keessoodhaan baay'ee nyaadhamaa jira. Baay'ee diigamaa jiraas. Jawaar ilaa hanga federaalaatti iccitii mootummaa laa amma fakkeenyaaf Ameerikaan CIA qabdi. Israa'el Moosaad qabdi. Itoophiyaan Jawaar qabdi. Nama iccitii funaanu jechuudha. Akkuma Ameerikaan CIA qabdutti Itoophiyaan Jawaar qabdi na fakkaate yeroo ammaa kanatti. Keessumaa mootummaa kanaaf Jawaar basaastuu hamaa ta'e mootu. Hin agarre nama hagas takka waa odeeffannoo akka qabu. Mootummaan sadarkaa kamirra jira duraanuu mootummaan kun laafaadha. Akkuma namuu beeku amma sadarkaa homaa takka iccitiin isaa qabamuu hin dandeenye irra jira jechuudha. Wantumaan amma pirezidaantii Awwaluu Abdii Amboo deemee uummata sossobaa turee fi iccitiin keessoo mootummaa guutummaatti harka Jawaar jirti. Dhugaa dubbachuudhaaf haga odeeffannoo ministeera muummeetti Jawaar guutuu dookumantiidhaan qaba. Isa halgadda ilaalaa ture gaafa inni tamsaasa kallattii irra ture Jawaari viidiyoo san YouTube irrattis Jawaar waan gadhiiseef gadi hin dhiisu jeemee asirra gadhiisuu fedhee ture. Jawaar dookumantii guutuu qaba. Faayila mootummaa guutuu iccitii mootummaa guutuu harkaa qaba. Akkuma Ameerikaan CIA'n addunyaa qoraa jirutti Jawaar Itoophiyaa qoraa jira jechuudha gama odeeffannoo funaanuutiin. Haga ministeera muummeetti jechuudha odeeffannoo isaanii. Kun maal agarsiisa? Keessoo mootummaa nyaadhamu diigamuu mootummaa. Laafina duraanuu qaba mootummaan kun irra caalatti amma garuu akka reermii gartee mana nyaatee yookaan muka nyaatee fixee keessoo mootummaa nyaadhamee dhumuusaa odeeffannoon Jawaar qabu kun ragaadhaa jechuudha. Eenyu akka lafa fudhate, eenyu akka qe'ee uummataa saame, eenyu akka guyyaa guyyaa yakka Oromiyaa fi Itoophiyaatti raawwachaa oolu haga ministeera muummeetti odeeffannoo isaanii ragaan kadee gareeme qaba waan nama dhibu. Jawaar jechuudha. Kun keessoo mootummaa nyaadhamuu agarsiisa. Haga wayyaanee sanama mootummaan kun turaa wanti hin jirreef tokko keessa diigamuu mootummaa keessoodhaati jechuudha. Sababa mootummaan keessoo nyaadhamee odeeffannoo mootummaa takkittiin turuu hin dandeenyeef jecha gareen faarsee bulaa lafa fudhattee haqa uummata awwaalaa turtes takka takkaan iccitiin isaanii ba'aa jirti jechuudha. Fakkeenyaaf waajjiraalee lafaa Oromiyaa fudhadha. Waajjiraalee lafaa federaalaa fi magaalaa Finfinnee fudhadha. Odeeffannoo waajjira lafaa guutuu harkaa qaba Jawaar. Fakkeenyaaf garee faarsee bulaa warri gartee asirratti bahee Habtaamuu Lamoo, Dammaqaa Nagaasaa, Haayiluu Goonfaa, Fayyisaa Leellisaa hunda isaanii gareewwan gurguddaa mootummaa federaalaa irraa kaasee haga naannootti faarsan kan lafa fudhatan kan dachee uummataa saaman kan ammoo miskiina hiyyeessa buqqaasanii humnaan lafarraa fudhatan. Jawaar waajjira lafarraa odeeffannoo guutuu fudhatee faayila isaanii guutuu maxxansu jira. Haayiluu Goonfaa eenyutu iccitii isaanii argate jee yaadee beeka. Haayiluu Goonfaa qofaa miti. Habtaamuu Lamoo, Dammaqaa Nagaasaa hunda isaanii lafa haga isaan fudhatan kaaree isaan fudhatan waliin Jawaar post godhaa jira. Fakkeenyaaf akka kiyyatti ani lafa fudhachuun dogoggora jee namanu Jawaarilleen akkasuma jee
dogoggoratti hin fudhatu. Garuu lafa uummata hiyyeessarraa buqqaasanii humnaan fudhatanii amma Haayiluu Gonfaa faan nama humnaan irraa fudhate qaba. Lafa guddoo hiyyeessarraa buqqaasanii humna waan qabaniif deebi'anii mootummaa yoo faarsan deebi'anii haqa uummataa sababa lafa sun fudhataniif yoo awwaalan namuun obsuu jechuu ana dabalatee Jawaaris sababni isaa waan isaan fudhatan kana poost godhaa jiruu fi waan isaan qe'ee uummataa saamanii haqa uummataa awwaalaa jiraniif. Kanaaf poost godhaa ture. Kun Jawaar hagam iccitii mootummaa guutuu harkaa akka qabu ifatti ragaa bahaa jechuudha. Warri amma fakkeenyaaf Habtaamuu Lamuu dabalatee warri mootummaa kana faarsuudhaan qiyaamaa buusaa ture. Dammaqaa faan erga iccitiin isaanii Jawaar harka galee Jawaar poost godhe waanuma dubbatan wallaalanii kun amma haguma duraan Jawaar illee arrabsan sanuu sodaatan jechuudha bakka. Maaliifuu siyaa'ee Itoophiyaa ture. Siyaa'ee Itoophiyaa guddaadha Jawaar. Hin hambisnee jechuudha. Dhugaa dubbachuuf kun akkuma gubbaatti xuyne keessoo mootummaa nyaadhamu agarsiisa. Odeeffannoo mootummaa takkittiin harka mootummaa akka hin jirre agarsiisaa jechuudha. Guutummaatti haga federaalaatti Jawaar odeeffannoo walii qabachuu agarsiisa. Wanti awwala Abdifaan Oromiyaa keessa deemanii amma uummata sossobanii fi iccitiin teenya guutuun isaa harka jirti jedhanii amananii jiran. Uummanni rakkaa jira beekamaadha. Warri duraan faarsee bulaa Jawaar asitti dhaabaafii ture. Hundi cal. Warri duraan Jawaar asitti fidaafii ture jechuun nama tokko koomentii 20 barreessaa ture Jawaar jalatti amma hundi cal fittiin dubbatan. Yoo dubbatanii iccitiin isaanii Jawaar harka jirti jechuudha. Fayyisaa Leellisaa caalaa namni afaan banee hin jiru asirratti. Fayyisaa Leellisaatu amma cal kalee gaddarraa jalqabee egaa odeeffannoon Jawaar odeeffannoolee dhuunfaa isaanii hunda poost godhuu eegalee use Fayyisaanuu calla. Hagam akka Fayyisaa dabalatee hundi isaanii saamicha irra bobba'an agarsiisa. Saamicha irra bobba'uun maatii miti. Gaafa saamicha sun gaggeessan haqa uummataa awwaaluudhaaf yoo dhamaanii nama qaaneessa. Kanaaf Jawaar illee poost godhe malee Jawaar hagas mara lafa fudhachuu isaanii jaraa jibbeeti miti. Wanti immoo ragaa ba'u tokkicha yoo jiraate Jawaar mootummaa kana caalaa odeeffannoo mootummaa guutuu qabaachuu isaati bakka. Wanti amma Jawaar godhaa jiru bu'aa buusaa jira hiyyeen namuu ragaa bahaa jira. Dhugaa dubbanna taanaan bu'aa buusuun ammaa kan hin mul'atin yeroo biraan hin mul'atin jedhaman namoonni baay'eenis ragaa ba'u hooggantoonni mootummaa ragaa bahaa jiran. Fakkeenya karaa dheeraan deemnu warri uummata saamaa ture Amboo keessatti to'atameera bu'aa tokko. Mootummaan waan Jawaar jeesan ragaadhaan deeggaree waan Jawaar dhiyeesseef to'achuun baay'ee gaariidhaas bu'aa tokko. Wanti kun Jawaar bu'aa buuse moo bu'aa hin buufne. Namni uummata saamaa ture yakka raawwachaa ture gaafa to'atamu namni tokko hayni isaa miidhamee seeraan hayni isaa waan hin mirkanaa'iniif sababa Jawaar poost godhee mootummaan rifateef mootummaan nama sayyoo to'ate wanti sun bu'aadhaa jechuudha. Jawaar bu'aa buuse hoggaa jennu namoonni lafa uummataa fudhatanii haqa uummataa awwaalaa turan of duuba deebi'aa jiran. Karaa dheeraan deemnu Fayyisaa Leellisaa haqa uummataa awwaaluudhaaf wanti inni hin goone hin jiru. Wanti inni Jawaariin hin jenne hin jiru. Wanti inni uummata kanaan hin jenne hin jiru. Qawween akka anaatu shanee balleessaan hin jechaa ture Fayyisaan innaawaa haqa uummataa awwaaluudhaaf hagam akka miira qabu agarsiisa. Fayyisaan sun har'a afaan qabachuu jira. Eega Jawaar iccitii isaanii gagguuruu eegale. Haayiluu Gonfaa kan qadaa'uun hundeesse cal. Kan duraan arrabaan muttu godhaa ture Jawaarii fi namoota Jawaar fakkaatan. Dammaqaa Nagaasaas amma waan dubbatu wallaalee jira eega odeeffannoon isaa baate. Habtaamuu Lamuu duraanuu hedduu kan isaaniiti miti bilxii dhiiraati. Wanti Jawaar tokko ka bu'aa buuse as dhiyoo wantoota barataman keessaa baala gizee warroota Oromoo jechisiisan keessaa namoota wuskii dhuganidha. Namoota halkan mana farshoo irra bulan. Namoota dhuganii halkan kana maallaqa kanatti nama gubbaa raphaa bulan. Namoota akkas akkasii suni erga Jawaar iccitii isaanii takka takkaan poost godhu eegale hundi dhaabanii jiran jaan. Nama wayititu kaleessa magaalaa Finfinneetirraa poost godhe. Namni sanii naannoo mana farshootii manni isaa akka jireenyaa waan hedduun ajaa'ibee poost godhe keessaa dhiyoo magaalaa Finfinnee naannoo nan jiraadhu kanatti manneen dhugaatii kanatti namoonni garee maafiyaa keessa jiran gurguddoon garee faarsee bulaa kuni wuskii dhuganii halkan rabbii maallaquma kana lafarra raphaa bulanii dhiichisaa bulanii dhugaa eega Jawaar odeeffannoo isaanii poost godhu eegale namoonni san bakka sanii dhabaman jedhamni isaanii farshoo dhuguu naafee wuskiidhaa fi maallaqa gannaquun naafee jedhamni san torbaa lama keessatti wanti kun bu'aa buusee beeke. Warri duraan mana farshoo irra deemee maallaqa gannaqaa ittiin wuskii dhugee dhiichisaa bulu suni odeeffannoon isaanii Jawaar harka galuu hordofee dhaabanii jiran jedhamni san naannoo mana magaalaa Finfinnee jiraata maqaa isaa haasoo waan hin barbaanneef malee. Kana maraanuu bu'aa buuse jedhamne jedhamni san. Amma garuu manneen san keessatti namoota faarsee bulaa fi garee maafiyaa hoogganan
kadhiichisanii fi wuskii dhuganii dachii gargalchan halkan nu cinqan nin dhabe je torbaan lama keessatti inumaa manni sun qabbanaa'een na ajaa'ibe. Hagam akka wanti Jawaar godhaa jiru bu'aa buusuu kun ragaa bahaa jechuudha. Jawaar jaalachuu dhabuu mirga. Siyaasa isaatti amanuu dhabuu mirga. Garuu wanti inni godhaa jiru bu'aa buusaa jira. Manneen wuskii kalee isa itti Oromoo Baalegizee jechisiisan har'a cufamuu irratti argamaa yoo ja'an bu'aan kana caala hin jiru jechuudha. Bu'aan biraa warri uummata rakkisan guutummaatti saaxilamanii uummanni nama isa rakkisu adda baruudha. Magaalaa Adaamaatti namoota nama rakkisan adda baramanii jiru. Jawaariif uummanni wayita ragaa ba'u agarree. Magaalaa Ambootti mootummaan Jawaariif ragaa bahee namoota uummata dararan to'achaa jira. Magaalaa Shaashamanneetti sanuma. Magaalota biraas takka takkaan itti dheena jee Jawaarii haala amma jiruun garuu mootummaaf Jawaar qormaata yoo ta'e illee waan mootummaan sirreessu garii mootummaa agarsiisaa jiras fakkaata garuu mootummaan kun ammoo akkuma mootummaa wayyaanee sanuu baay'ee turuunsaa shakkiidha jechuudha. Anyway, keessoon isaa nyaadhamee jira waan ta'eef akkas ture isin waan Jawaar godhaa jiru kamiin ilaaltan keessumaa garee maafiyaatiin wal qabatee mootummaa irratti maaltu ta'aa jira akkamitti yaada keessan kennitanii yaadni keessa yeroo hunda banaadha koomentii irratti barreessuu dandeessu bilisummaan jira firiidamiin jira nagaan oolaa yeroo gaarii.